Mallattoolee hir'ina dhiigaa maalidha? Mallattooleen hir'ina dhiigaa namni tokko hir'ina dhiigaa yoo kan qabaatuse mallattoo akkamitti agarsiisa? Jalqaba irratti asirratti wanti beekuu qabnu mallattooleen tokko namarraa nama garagaraatti ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee namoonni baay'ee mana yaalaa hir'ina dhiigaatiif yeroo baay'ee dhufan jechuudha. Sababoonni hir'ina dhiigaatiif nama saaxilan baay'eedha isin jennee jirra. Dhukkuba yeroo dheeraadhaaf namarra dhukkuboota biraa kan yeroo dheeraadhaaf namarra yoo turan dhukkubni kun dhaataan gara hir'ina dhiigaa akka fiduu danda'u jechuudha. Yeroo baay'ee namni dhukkuba saniif yaalamuuf jiru gara mana yaalaa dhufu hir'ina dhiigaa kun irratti argama jechuudha. Kanaaf mallattoo sababoota dhukkuba dhiigaatiif sababa taasisan agarsiisuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf dhukkuba kaleetiin dhufee mallattoo dhukkuba kalee agarsiisuu danda'a jechuudha. Yookiin TB amma namni TB dhibamu tokkos jechuudha. TB mallattoolee TB isaanii agarsiisuu danda'a jechuudha. Yeroo hir'ina dhiigaa jedhee ofii shakkin jechuudha. Egaa kana ta'uu danda'a. Namni tokko namarra mallattooleen dhiigaa namarraa nama irratti garagara ta'uu danda'a. Tokko fayyummaa qaama saniitis murteessa. Fayyummaan namicha hir'ina dhiigaa qabu sunis baay'ee murteessa. Tokkoffaa immoo yeroo dhukkubni yeroo hir'ina dhiigaa keessatti mudate sun murteessaadha jechuudha. Yeroo baay'ee yoo gabaabaa fakkeenyaaf kan yeroo gabaabaa keessatti dhiigni kan mudatu hanqinni dhiigaa kan mudatu yeroo xiqqootti mallattoo gaarii agarsiisuu danda'a jechuudha. Immoo yeroo dheeraa kan fudhatu ta'e qaamni keenya wanta saniin ol baruudhaan akkaataa ittiin hir'ina dhiigaa kana furmaata mataa fi qaama ofii addaaf tolfachuu danda'a jechuudha. Ol baruu danda'a wantoota garaagaraa mallattooleen kun akka yeroo baay'ee turanii jechuudha. Turanii nurratti mul'achuu danda'u jechuudha. Mallattooleen kunis baay'ee mul'achuu dhiisuu danda'u jechuudha. Qaamni keenya wantoota kanaaf tooftaa garaagaraatiin hir'ina dhiigaa kana akka ol barii akkaataa ittiin of jiraachisuu danda'u uummachuu danda'a jechuudha. Tolee olii galaa hir'ina dhiigaa namni tokko qabaate maal akka barbaachisu? Tokkoffaa namni tokko dadhabbiin namatti dhaga'u. Namni hir'ina dhiigaa qabu waa tokko hojjechuu hin danda'u. Waa xiqqoo osoo hojjete hin dadhaba. Boqonnaa osoo argate boqonnaa dadhabbii sun irraa hin badu jechuudha. Fakkeenyaaf dadhabbiin dalagaan namatti baatee dadhabbiin namatti dhufuu danda'a. Dadhabbiin sun yoo boqonnaa fudhanne nurraa bada. Kanaammoo boqonnaa gaasoo fudhanne dadhabbiin sun nurraa hin badu. Tokko waan xiqqoo hojjennee nutti ka'a. Dadhabbiin nu dadhabsiisa. Boqonnaa gaasoo fudhanne nu dadhabsiisa. Sanaan boodas waa tokko hojjechuu hin danda'u. Waanuma xiqqoo hojjenne dadhabbiin nutti dhagahama. Osuma waa hojjetis dadhabbiin nutti dhagahama jechuudha. Deemsa xiqqoo ta'uu danda'a. Waan xiqqoo goone. Inni biraa dhukkubbii mataa darbee dhukkubbii mataa jiraachuu danda'a. Akkasumas immoo lafti nu maruu oduu deemu lafti nu maruu waan ta'aa jiru wallaaluu. Inni biraa iji keenyas yeroo tokko birbir nutti jechuu yookiin waa laaluu dadhabuu. Wanta sirrii ta'e kallattiidhaan laaluu dadhabuu. Inni biraa gurri keenya nutti iyyuu. Gurri keenyas darbee yeroo tokko nutti iyyuu danda'a jechuudha. Inni biraa dhukkubbii laphee. Kunis kalee onnee keenya irratti miidhaa waan geessisuuf dhukkubbiin laphee jiraachuu danda'a jechuudha. Inni biraa harkaa fi miila keenya nu qorrisiisuu danda'a. Qorri yeroo qaama keenya miilaa fi harka keenya irratti akka nu qorru gochuu danda'a jechuudha. Inni biraa rakkoolee onnee kanaan dura yoo kan jiraatan ta'e yookiin mallattoolee agarsiisanii fi kan agarsiisnes rakkoo onnee kanaan dura jiraata ta'e rakkooleen sun akka nutti hammaatan kan godhaa jechuudha. Kanaan dura mallattoolee garaagaraa agarsiisaa hin jiraanne kan ta'an ta'e amma sirriitti akka mallattoolee agarsiisan gochuu danda'a. Akkasumas immoo kan kanaan dura mallattoo qabaatan yoo ta'e akka sirriitti nu hammaatu rakkoolee onnee jechuudha. Inni biraa dhahannaa onnee dabaluu dhahannaa onnee keenya garmalee akka dabalu gochuu jechuudha. Kana waan jedhu dhahannaa onnee keenya garmalee akka dabalu gochuu ni danda'a jechuudha. Dhiigni keenya qanaa hanqinni dhiigaa waan jiruuf inni oksijiin dhiigaa qaama keenya keessatti jiran waan gahaan taaneef kanaaf dhabannaan onnee keenya akka dabaluu fi yeroo baay'ees dhahannaan onnee keenya nutti dhaga'amuu danda'a jechuudha. Inni kun jechuudha. Kunis immoo ariitiimii afaan Ingiliffaatiin nutti fiduu danda'a jechuudha. Egaa kanneen mallattoolee kanneen olii gala mallattoolee kana agarsiisuu danda'a jechuudha. Lafti namatti maruu, mataan nama dhukkubu, gurri namatti iyyuu, waa tokko hojjechuu dadhabuu akkasumas immoo darbee harki keenya qaamni keenya nu addaachuu darbee sababoota garaagaraatiif iji keenyas gara booraa ta'uu ni danda'a jechuudha. Qaamni keenya nu addaachuu keessattuu ganaan harka keenya nu addaachuu danda'a. Egaa kanneen mallattoolee hir'ina dhiigaa agarsiisanidha jechuudha. Egaa walumaa galatti kana jennee namoota akkamiitu immoo hir'ina dhiigaatiif kan saaxiluu danda'a? Namoota akkamiitu hir'ina dhiigaatiif saaxiluu danda'a? Mallattoolee hir'ina dhiigaa agarsiisanidha jechuudha. Egaa walumaa galatti kana jennee namoota akkamiitu immoo hir'ina dhiigaatiif kan saaxiluu danda'a?
namoota akkamiitu hir'ina dhiigaatiif saaxiluu danda'a. Egaa saboota gurguddoo sadeessan isin kaafnee jira. Saboota gurguddoo sadeessaniif namoonni hir'ina dhiigaatiif saaxilamuu danda'u. Egaa kanaan alatti namoonni tokko namoota akkamiiti hir'ina dhiigaatiif kan saaxiluu danda'an jennee haalaan. Tokkoffaan namoota hir'ina nyaataa qaban. Hir'ina nyaataa namoonni qaban hir'ina nyaataa ayiranii gahaa of keessaa hin qabne, viitaaminoota oomisha dhiigaatiif barbaachisaa ta'an of keessaa hin qabne, namoonni kun hir'ina dhiigaatiif saaxilamuu danda'u jechuudha. Ayiranii, viitaaminii B12, fooliik asiid akkasumas pirootiinii gahaa of keessaa hin qabne namoonni nyaata akkanaa sooratan yookiin hanqina nyaataa qaban, naannoo hanqinni nyaataa jirutti hir'ina dhiigaatiif saaxilamuu danda'u. Inni lammaffaa rakkina mar'imaanii, garaachaa akkasumas immoo hemorrhoidii warroonni qaban dhiigni isaanii saboota garaachaa kanaan yeroo dheeraadhaaf gara alaatti waan jiruuf hir'ina dhiigaatiif saaxilamuu danda'u jechuudha. Kanaaf hir'ina dhiigaatiif saaxilamuu danda'u warroonni kunniin jechuudha. Inni biraan marsaalee laguu, rakkoolee jeeqamu marsaalee wajjin wal qabatu. Yeroo kana jedhu marsaalee namoonni tokko sababa garaatiif marsaalee laguu isaanii jeeqamuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhanne marsaalee laguu wantoonni jeeqan saboota garaagaraa ta'uu danda'a. Isaan keessa hammi baay'ina dhiigaa qaama marsaa laguutiin dhiigu hammaa ol ta'u baay'achuu. Fakkeenyaaf amma kanaan dura isin jenneera dhiigni tokko kan dhiigu haga guyyaa 7 yookiin 8 ta'uu danda'a. Akka sanaa ol dabarsee kan dhiigu ta'e hir'ina dhiigaatiif saaxiluu danda'u jechuudha. Akkasumas immoo guyyaa baay'inni dhiigaa miiliitirii 80 ol kan ta'u yoo ta'e, fakkeenyaaf miiliitirii 200, 300 yoo ta'e, sanaa ol 500 kan ta'u yoo ta'e hir'ina dhiigaatiif saaxilamuu danda'u. Inni biraa jiruudhaan inni sun ji'a odoo guutiin yeroo isaa odoo eeggatiin dafee odoo ji'a jidduutti yeroo 3 yeroo 2 kan dhiigu yoo ta'e gara kan namatti dhufu yoo ta'e hir'ina dhiigaatiif saaxilamuu danda'u jechuudha. Inni biraa dhukkuboota yeroo dheeraa namoonni dhukkuboota yeroo dheeraadhaaf qaban akka kalees dabalatee dhukkuboota biroo yeroo dheeraaf namarra turan hir'ina dhiigaatiif nama saaxilamuu danda'u. Inni biraa ulfoota warroota ulfaa'an yookiin daa'ima garaa qaban haati ulfaata akka hir'ina dhiigaatiif akka salphaatti miidhamuu dandeechi jechuudha. Kunis hammi dhiigaa qaama ishee keessatti hammi oomisha dhiigaa fakkeenyaaf daa'imni sun dhiigni keessa daa'ima ulfa keessa jirtuutis kan argattu oomisha dhiigaatiif kan wantoota barbaachisan kan argattu gara haadhaatiin jechuudha. Hammi wantoota oomisha dhiigaatiif barbaachisan kan argattu gara haadhaatiin. Kanaaf hammi dhiigaa wantoota dhiigaaf oomishan barbaachisan keessattuu ayiranii ta'e baay'ee barbaachisaa jechuudha. Yeroo ulfaa kanaafi jechuudha. Yeroo baay'ee haati ulfaa ayiranii gahaa akka kan kennamuufi jechuudha. Akkasumas viitaaminoota kan akka fooliik asiidii fi kanneen biroo kan kennaniifi jechuudha. Yeroo kan haati gahaa kan haati ulfaata kanneen gahaa hin arganne viitaaminii ayiranii gahaa hin arganne ta'e hir'ina dhiigaatiif saaxilamuu dandeechi jechuudha. Sababni isaatis hammi ayiranii barbaachisu waan dabaluuf yeroo ulfaa kanaa jechuudha. Inni biraa seenaa maatii. Fakkeenyaaf namoonni kanaan dura maatiin keessan yookiin namoonni garaagaraa obboleettiin keessaa hir'ina dhiigaa garaagaraa saboota garaagaraatiif qabaachuu danda'u. Seenaa maatii yookiin garri tokko kan sanyiidhaan namatti daddarbuu jiraachuu danda'u jechuudha. Dhukkuboonni kunniin jechuudha. Yeroo kana ta'e aga tokko carraan namoonni birootis qabaachuu danda'u jiraachuu danda'a. Egaa kanarratti wanti hubachuu qabaatan namni tokko hir'ina dhiigaa yoo qabaate saboota garaagaraatiin maatis ta'uu danda'a kan biraas ta'uu kanarratti dhiphachuu hin qabdanii deemtanii hir'ina dhiigaa laallamuun dirqamaa jechuudha. Abbaan keenya haati keenya obboleewwan keenya qabaatan nu dirqama hir'ina dhiigaa qabna jechuu miti jechuudha. Kanarratti mana yaalaa deemtanii ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Inni biraa namoonni alkoolii baay'isanii dhugan hir'ina dhiigaatiif saaxilamuu danda'u. Inni biraa namoonni keessattuu umrii 65 ol ta'an hir'ina dhiigaatiif ni saaxilamu jechuudha. Kunis sababa garaagaraati. Akkasumas daa'imman guddina garaagaraati. Hammi ayiranii fi yookiin wantoonni oomisha dhiigaatiif barbaachisu guddinarra waan jiraniif hammi qabiyyee barbaachisu waan baay'ee ta'eef yeroo nyaata gahaa hin arganne yeroo kanarratti hir'ina dhiigaatiif saaxilamuu ni danda'u jechuudha. Hir'ina dhiigaatiif saaxilamuu ni danda'u. Kanneen jechuudha hir'ina dhiigaatiif namni saaxilamu jechuudha. Inni biraa dhiiga qaama keenya keessaa gara alaatti dhiigu yeroo dheeraadhaaf wantoota garaagaraa karaa mul'atanis gara mul'anis dhiigni dhiigan hir'ina dhiigaatiif yeroo dheeraafis ta'e yeroo dhiyoodhaaf nu saaxiluu danda'u jechuudha. Egaa kanneen beekuudha keessattuu akka addunyaatti wanti beekuu qabdan hir'inni dhiigaa sababa hir'ina dhiigaatiif sababa akka jalqabaatti kan argamu keenyaa fi garaacha keenya rakkoo godhatanii ayiranii sun gara keessatti sirnaan xuuxamuu baachuun hir'ina ayiraniitiif nu saaxiluu danda'a jechuudha. Kana ayiranii irratti baay'ee bal'aa waan ta'eef baay'ee isaatti deebinaa jechuudha yeroo biraatiif. Egaa mallattoolees akkaataa wantoota nu saaxilanillee jennee jirra. Egaa asirratti ittisa isaatirratti jechuudha.
jalqaba irratti ittisa akkaataa irra dhiigaa muudamne ittisuudhaaf jalqaba wantoota sababa ta'an kana beekuun murteessaadha jechuudha. Wanti hundumaafuu sababa yaalli isaa kan barbaachisu wanta sababni yoo kan beekamedha jechuudha. Dhukkuba kamiyyuu fi wantoota rakkooleen muudataniif iyyuu jalqaba sababa san beekuun murteessaadha. Akkasuma dhiigaafis jechuudha. Hir'ina dhiigaatiifis sababa sanoobeen akka salphaatti yaaluun ni danda'ama jechuudha. Tokkoffaa sababa wantoota taasisan yaaluudha. Lammaffaa immoo hir'ina dhiigaa san akkaataatti deebisa. Fakkeenyaaf yoo kan kalee ta'u ta'e oomishni kalee irra jiru hormooniin kalee irraa gallakkifamu kan gahaa hin taane ta'e akkaataa hormooniin sun gara alaatii kennamu ni jiraata jechuudha. Kanaaf rakkoo adda baasanii beekuun inni biraa hir'inni nyaataa hoo kan jiraatu ta'e ayiranii yoo jiraatu gara alaatiin bifa nyaatanis ta'e bifa qorichaatiin kan kennamu waan jiruuf akkasitti fudhachuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa kana tokkoffaan ofii keenya akka hir'inni dhiigaa nu muudan nyaata ayiranii viitaaminoota gahaa ta'an nyaachuun barbaachisaadha jechuudha. Viitaaminii gahaa ta'an keessattuu ayiranii keessatti kanneen akka foonii, kanneen akka tiruu yeroo baay'ees immoo nyaatonni ayiranii walitti makamanii gurguraman waan jiraniif nyaata akkasiisan nyaachuu yeroo baay'ee biqilootaa fi kuduroota garaagaraatis baay'isnee nyaachuu yeroo hundumaa wanti dagachuu hin qabne biqiloota kuduraa fi muduraa garaagaraa gosa garaagaraa ta'an yeroo hundumaa yoo argan osoo nyaanne tokko viitaaminii qaama keenya keessa jiru waan dabalaniif hir'ina nyaataa dhangaalee nyaataa garaagaraa wajjin wal qabatan nurraa ittisuu danda'u jechuudha. Kanaaf gosoota garaagaraa akka dandeenye nyaata keenya biqiloota fi kuduroota nyaata keenya jijjiirree nyaachuu qabnaa jechuudha. Kunniinis hir'ina nyaatarraa dhufuuf kan nu gargaarudha jechuudha. Inni biraa ayiraniin yeroo baay'ee dubartootaa fi hanqina nyaataa qaban dubartoota ulfaas ta'e hir'ina dhiigaa qaban kan kennamu hin jira jechuudha. Kanarratti wanti beekuu qabaattan ittisarratti mana keessatti wantoonni kun akka nu mudanne gochuudha jechuudha. Nyaata kanneen gahaa nyaachuudha jechuudha. Egaa gara yaala isaatiitti yoo kan deebinu ta'e yaalli isaatis akkuma ittisa isaatii jechuudha. Yaada sababa jalqabna adda ba'a. Yaalli isaa mana keessatti yaala salphaadhaan yaalamuu ni danda'ama. Darbees immoo hanga dhiiga nu barbaachisutti deemuu danda'a jechuudha. Hir'inni dhiigaa kun yeroo tokko hir'ina dhiigaa kan nu barbaachisu kan blood transfusion kan jedhamu hagas nu geessisuu danda'a. Hir'inni dhiigaa keenya baay'ee guddaa yoo ta'e dhiiga nu barbaachisuu danda'a jechuudha. Kunniinis jechuudha. Kanaaf yaala xiqqaa yoo ta'e sababoota dhiigaaf taasisan yaaluudhaan akka salphaatti deebuu danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf warreen ayiranii jira ta'e ayiranii bifa qorichaatiin bifa kiliinikiin kennamu fudhannee nyaachuu dandeenya yoo kan fudhannu ta'e fayyuu dandeenya jechuudha. Egaa kanarratti kan beektuu dandeessan ayiranii yeroo qoricha fudhannu bunaa fi akkasumas shaayii garagaraa dhugnu kunis xuuxamuu ayiranii qaama keenyatti waan ittisuuf jechuudha. Akka hin xuuxamne waan gochuufi akkasumas immoo nyaata ayiranii kana yoo nyaannu yeroo baay'ee garaa nu gubuu yookiin akkas mallattoolee garagaraa biraa qaama keenya nutti toluu dhiisuu danda'a. Kanaaf jecha dhiisuu qabnu nyaata erga nyaanneen booda isa ayiranii kanas fudhannee sirnaaf fayyadamuu qabaanna. Kunis turtii yeroo baay'ee aga 3 fi aga 6 turuu danda'a. Qorichi kun kan nu kennu. Kanaaf obsaa aga ji'oota kanaatitti fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Na yaalota viitaaminoonni garaagaraatis bifa garaagaraatiin kennaman jira. Akka B12 foolik asiidis ta'uu danda'a. Kanniinis jechuudha. Inni biraa qorichoonni akka hormoonii gara alaatii kennamu rakkoota kalee wajjin wal qabatee fi rakkoolee irra kan xiyyeeffatu rakkoolee viitaaminii saffidan rakkoolee yookiin hir'ina dhiigaa fidan yaaluu irratti xiyyeeffata jechuudha. Yaala kan mana yaalaa deemnee qorannoo garaagaraatiin adda ba'ee sanaan booda akka bu'eessi baay'aan wajjin yaala argachuu dandeenya jechuudha. Egaa kanan dursarra ittisarratti xiyyeeffachuu qabna. Wantoota oomisha dhiigaatiif barbaachisu kanaa dura isin hin jenne san sirnaan nyaachuu fi kuduraa fi muduraalee garaagaraa sirnaan fayyadamuudha jechuudha. Nyaata kana yoo nyaanne ta'e akka salphaatti dhukkuba kanaan qabamuu baachuu dandeenya yookiin hir'ina dhiigaatiif hin qabamu ta'a jechuudha. Egaa dhumarratti xaxaa yookiin komplikeeshinii egaa kana hundumaa jennee wanti tokko dhibeen tokko dhumarratti deemee hanga tokko komplikeeshinii yookiin xaxaa dhabuu yookiin qabaachuu danda'a jechuudha. Hir'ina dhiigaa fayyaa keenya irratti jiruu keenya irratti maal fiduu danda'a? Mee yookiin kan isin mudate hoo maalidha? Egaa hir'inni dhiigaa jireenya guyyaa keenyaa akka hin dalanne nu gochuu danda'a. Egaa hundumti keessa namni beektu ta'a. Namni tokko dalagaa yoo xiqqoo dalagee kan isa dadhabsiisu ta'e dalagaa tokko kan dalagu ta'e si'aayina kan hin qabaanne ta'e namni tokko dalagaa guyyaa isaa dalaguu hin danda'u jechuudha. Kun sababa yookiin xaxaa ta'uu danda'a.
namni tokko dalagaan dalaguu wanti namni tokkoof jiraachisuudhaaf yookiin dalagaa isa barbaachisa yookiin wannuma hiriyoota wajjin taphachuu barbaachisa karaa dheeraa deemuu barbaachisa ispoortii taphachuu barbaada ta'a hiriyoota wajjin bashannanuu danda'a kun namni hir'ina dhiigaa qabu kana dalaguu hin danda'u jechuudha. Kanaaf hir'ina dhiigaatiif isa taasisuu danda'a jechuudha. Hojii guyyaa keenya akka hin dalanne taasisa jechuudha. Inni biraa rakkoolee dhibeelee rakkoolee wanni wajjin wal qabatan akkamitti hammaatu godha. Kanaa rakkoolee kanaan dura jiran kana mallattoo agarsiisan mallattoo hin agarsiisne kan jiraatan akka nutti abaabatanii akka baay'ee nutti hammaatan gochuu danda'a jechuudha. Rakkoolee biraa rakkoolee ulfaan wal qabatan. Egaa kana guyyaa biraatti deemnaa rakkoolee ulfaa wajjin wal qabatan yeroo ulfaa rakkooleen tokko hin jiru fakkeenyaaf haati dhugaatu haati garaatti qabdu yeroo deesseen booda dhiigni dhiiguu danda'a jechuudha. Dhiigni dhiigaa kan jiraatu ta'e inni duraan jira inni sun xiqqishumoo dhiigi sababa garagaraati du'aadhaatiif sababa ta'uu danda'a jechuudha. Inni biraa yeroo haati garaatti qabdu du'aadhaatiif sababa ta'uu danda'a jechuudha. Kana sababa rakkooleen ulfaa wajjin wal qabatan akka hammaatu gochuu danda'a jechuudha dhiigni dhiigaa. Inni biraa du'aaf nama saaxilu dhumarratti jechuudha. Namni tokko dhiigni dhiigaa yoo jiraatu ta'e namni tokko akka du'aatiitti isa saaxiluu danda'a jechuudha. Kunis erga dhumarra gahee hamaa kan ta'u ta'e keessattuu yeroo gabaabaa keessatti kan ta'u ta'e qaamni keenya ol baruudhaaf dhiigaa sana baruuf yeroo waan hin qabaanneef dhiigni dhiigaatiif nu saaxiluu danda'a jechuudha. Egaa kan jenne kan isin qopheessine kanuma gaaffii yaada qabaattan nuuf dhiyeessuu dandeessu aga dandeenyeen gara barreeffamaatiin isin dhiyeessuu dandeenya yookiin immoo gaaffii keessan qabannee viidiyoo xiqqaas hojjennee dhiyeessuu dandeenya waan dhaggeeffattaniif waan wajjin turtaniif galatoomaa isin jenna yaada keessan hundumaaf guddaa isin galatooffanna viidiyoo keenya sheer godhaa peejii keenya yuutuubii keenya immoo sabiskiraayib godhaa guddaa galatoomaa fayyaan uummata keenyaaf